akka Oromiyaatti holqoonni garagaraa baay'een akka jiran waliin beekna. Akka holqa Soofumar, holqa Naasiyoon, holqoota garagaraa jiraniti aanaa meettaa keessatti kan holqoota kanaan gattaa ijoo jira. Holqa ganda holqa Buttichaa jedhamati. Holqa Buttichaa jedhama. Waliin kan holqa kana daawwannee waan jiru isin beeksifnu ta'a. Waggaa isaa kanadha. Meeshaa kanas maqaa biloo. Namni tokko isin beeksifnee jira. Waan fuudhaa kadhalaati. Dutura sedangka mekebu. Woi, kota. Dia jangan izin. Nudu bahasa nama karena kau. Lu nyadam nih bakuma kamera jokola nyadam. Mana tuh kota? Honi juga mah. Hotu. Jalan. Awak sudah tu. Wallahi anak itu turun dia. Kono. Sudah dua bahasa kono sekitar. Dirgabde? Kuni amma suuraan kuni suuraa bifa gaararraa bifa ilbisa gaararraa jedhamu bifa san fakkaata. Amma asitti yoo deebinee Gaafa horii abbara. gadamsa eegee qabu kan gaafni isaa laal gaafa gara lachuutiin jiru. Gartee amma asitti amma asirraas kootu iddooleen fiikchariin kun ammaan tana yoo daawwatame waan namni barreessee miti. Waan ilmi namaa barreessee miti. Uumama. Yoo kana laallu laal. Eega maaliif? Yoo kana laallu uumama wanni kun. Iddoo kana ammaan tana arraa taaka jee turizimiin aanaa meetta gara turizimii biyyoolessaatti akka dhufe ol guddisu. Kabajaan gaafata. Beekamtii karkanu. Beekamtuu akka argannu. Akka bulchiinsa magaalaa Sarqamaatii fi akka bulchiinsa Araddaa hidhatu sabaatti. Wanni kun magaalaa hooggansa lama jala jira. Bulchiinsa magaalaatii fi Araddaa hidhatu sabaa jala. Godina Harargee Bahaa aanaa meettaa ganda hidhatu sabaati. Iddoon kun iddoo ollaa daangaa naannoo Somaaliyaati. Waldaangeeffama. Akkasitti ummatichi bal'aan kun irratti wareegama qaalii irra kafale taateewwan garaagaraa irratti jaarraa san keessatti jechuudha. Sirna mootummaa wayyaanee san keessatti wantoota garaagaraatu asirratti dalagamaa ture. Galanni uummata bal'aa uummata Oromoo kan bulchiinsa Araddaa hidhattu sabaa kana keessa jirutu waan kan hambise. Akkasumatti iddoon tuni hamma hawaasaaf birrii 50 kafalaniiti as keessa biyyeen gingilfamaa ture. Goota kana keessatti biyyeen gingilfamoo kuni gara ma'adinii qaamuun beekame gara qondaaltota gurguddaa juntaatiitu isa gara biraa oofaa ture. Tiisuudhaaf lubbuun nama sadii tolee gamtu. Akka wayyaaneen Somaaliyaa keessaan seentee qabeenya biyyaa albuuta biyyaa akka hin saamamneef lubbuu isaa tolee gamtu. Kanaaf mootummaa waan kanatti kan xiyyeeffatu ilmaan biyya kana jirani qabeenya kana tiisuudhaaf lubbuu isaa tolee gamtu. Arrama mootummaa waan kana hawwata turizimii addunyaa godhee albuutota biyya as keessa jiru illee akka biyyaa oolutti akka fayyadaman dhaamsa dabarsuu barbaada. Thank you. Onoorraa haasime laali. Amma maal fakkaata? Barreeffamni kuni suuraalee mucha sa'a miila tokko hin qabne mucha tokko faatu mul'ata. Takkaraa saddeeti jira. Kun miila sadii bichaa faatu mul'ata. As keessatti. As keessatti gaafa tokko bichaatu mul'ata. Kan gaafa lama sadii mul'ata. Mataa looniitiin mul'ata laal. Amma mataa looniitiin mul'ata gaafa qabu. Wantoota garaagaraatu asirratti mul'ata. Kan miila saddeeti jira. Miila saddeeti jira. Bineensota adda addaarraa kan asii jiru. Sirriiti. Akka naannoon Oromiyaadha. Naannoon Somaaliyaa. Iddoo kana akka turizimii Oromiyaa irratti akka turizimii Oromiyaatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka dhufee waan kana sirriitiin iddoo beekamaa waan ta'eef beekamtii guddoo kanneefi qaama uummata tajaajilu asirratti ijaaree gara hojiitti akka naqu barbaade uummanni kun yeroo hunda gaafachaatis